News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network. Tole daawwattoota Walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii keenya haala yerootii fi seenaa gootota Oromoo kan torbanitti isiniif darbudha. Qophii keenya har'aa keessatti keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenyas maqaa isaaniitii fi maalummaa isaanii ibsuudhaan nu eegalu. Mee baga nagaan dhuftanii? Baga nagaan eegidee jaalgammachiis galatoomi. Mee maqaa keessan guutuu fi ijoollummaa keessan irraa naa kaasaatii nu ibsaa xiqqoo. Galatoomi kaayii gara boodaatti na deebifta waan hundaafuu. Ani maqaan kiyyaa kadhalootaarraa yoon ka'e maqaan kiyya hedduudha. Baay'ee hedduudha maqaan kiyyaa. Sababa heddumaateef qaba. Kan abbaan haati kiyyaa naa baasan Tamasgeen Mashashaa Gabul Morkaati ani. Ichirraa kanaanin dhaladhee kanaanin hanga baradhee artii booda garaan umuriin kiyya of beeku yogguu ga'u naannuma ijoollummaa kiyya keessatti wanni Oromoof Oromummaa kun natti dhufee na qabate. Ergasii ka'eetiin gaa maqaan kiyya jijjiiramuu eegalee maqaan kiyya hedduudha. Amma hedduudha maqaan kiyya sanatti hin deebi'u. Amma Abbaa Caalaa Gabul Morkaa jedhameetu beekama amma jiru kana. Egaa akkasi maqaan kiyya itti deemna. Tole Abbaa Caalaa Gabul Morkaa mee eessatti dhalattanii seenaan keessanii dargaggummaa wattam ture? Ani Oromiyaa dhiyaa Konyaa Horroo Guduruu hiibantu konyi maali onni keenya achi gadiitti tulluu Axaballaa ka jedhamu jalatti dhaladhee haati kiyya abbaan kiyya achitti na dhalanii yookaan na dhalchanii. Ani dhaladhee osoo wanni guddaa maali umurii kiyya hin beekin warri na dhalan kuni rabbiin duraa anarraa fudhate. Achi booda gara gandeessummaan kiyyaa dhaqeetiin Calliyaa jedhama. Bakki sun ani achittiin guddadhee achittiin arfii lakkaawee achirraa ka'ee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa giddattiin eegalee giddaa jedhamti. Bakka sanatti waa xiqqoo baradhee achirraallee deebi'ee xiqqoo rakkinni natti dhufaa naannoo nanamma gidda ga'ee isinii mukanatti dargiitu jira. Gaafa dargii sanaa dhaabilee adda addaatu jira kan akka Ma'isoon maalii kan jedhamu kana keessa. Ani Ma'isoon kana keessattiin qooda fudhachaa ture ijoollummaa kiyyatti. Ammallee Ma'isoon kuni baay'ee rakkachuu eegalee dargiin itti duuluu gaa eegalee achi jiraachuu dadhabeetiin achirraa badee gara Asoosaa jedhamu sana tokkottiin achi gabbu'ee achi dhaqeellee haayiskuulii hin xumuranne haayiskuulii hin xumuree achi booda carraa barsiisaa ta'uu tokkoon argadhee ichi amata lamaaf barsiisummaa kiyya leenjii karaa Kotobee kanatti wal dhufeetiin baradhee artii booda achumatti deebi'eetiin barsiisaa ta'ee. Egaa dubbiin ani duraan siime sun waan qabsoo kuni ana jala jirti tuttuqqaan jirti dadammaquun fi waan akkanaa kanaan godhuun ni turte. Achirraa barsiisaa ta'eetiin achi ture achirraa ammas deebi'ee nin jijjiirame gara Harargeetti jijjiirame. Ani jijjiiramu kana namootatu jira namoota bebbeekoo wayyaa ta'an kan baratan kana ana kanarratti
naan qooda xixiqqoo anaaf ta'u hunda kanaa kennaa turantu jira. Amma maqaa isaanii abalabalu jedhee dha'uudhaaf xiqqoon hin rakkadha. Maaliif jarri kun du'anii dhiisanii hin beeku. Amma sa'a ammaa kana haalli qabatamaan biyya keenya keessa jirus baay'ee rakkisaa waan ta'eef namoota kanaaf otoo maqaa dha'ee nin gammada. Isaan kun abbootii kiyya. Abbootii warra kanaa waan kanaaf irraa hagan imma humna kiyya Oromoof bu'aa buuse illee hin qabu. Aguma nama ta'e kana ta'uudhaafu isaan sanatu waan kana afaan na kaa'e. Isaantu ija bana bane, isaantu gurra na bane, isaantu mataa kiyya tolche jedhee waan yaaduuf isaan sanaaf kabajaa guddaa nin qaba. Akka abbootiyyattuun isaan kana yaadadha. Amma gaa jijjiirama gaafadhu naan jedhan ani waan natti badan jiru achittiin baradhe achittiin barsiisaa ta'e ijoollee hiriyoota gaggaarii hin qaba. Namoota waliin walii galtee nin qaba. Jijjiirama gaafadhu naan jedhanii nin rifadhe nin xiqqoon naa hin taane wanni sun nin gaafadhe jechuudha. Foormiin guute akkuma foormii guuteen itti aanee jijjiiramni naa dhufee jechuudha. Biyya karaallee hin beeku ani Finfinneen xiqqoon itti baradhe malee waa keessa seellee hin beeku rifaasuu guddaan qaba. Haadha manaa fuudheetiin qaba yeroo sanii isii kana wajjin karaa amma deemee haadhiiroo maalumatti na mudata maalan ta'a jedheetuma yaaddee egaa godhanii akka godhamettu dubbiin sun dhufte Finfinneen dhufeetiin Harargeetti jijjiiramee Harargeen dhufee waajjira barnootaa dhufeetiin gabaafadhe. Ogguun dhufee gabaafadhu waajjira barnootaa sana keessaa ammallee maqaa namaa dha'uun na rakkisa gaa dhugaa rabbitti sun dheenii jaalladha. Namni naqee balee jechuudha. Suutumatti naqee balee waajjira namoonni kun haa yaawanii yogguu namni yaawee ani boodatti nafaa inni dhufta waajjira kan ta'us deebitaa naan jedhe abbaan suni ittiin deebi'ee ati ramaddiin kan kee silaa naannoo kana si ramaduun hin danda'an ture ammoo waan ta'e hin beeku ati xiqqoo achi fagaatta gaaraa mul'ata akka jedhamutti si ramadaa bakki kun bakka baddaadha dukkanaawaadha akkasii achi si geessi irrifatiini waan akka illee hin taatu ati nama natti ni mugaa kanaaf deemta sanaaf deemta naan hin jedhu jedheetuma dhoksee naaf himaa okkeen jedheeni gaara mul'ataatti ramadame jechuudha. Barsiisummaa kiyya achitti itti eegalee ammallee soon taa'u osoon oolu bakka itti ramadame sun doogu jedhamti. Doogu suni rarraa goobelle jedhamu kanarra jirti magaalaan suni. Achuma irratti taa'ee osoon taa'ee oolee hin buliin achitti illee wanti na jala deemtu kun dhuftee harka na seente jechuudha. Gaa'on sirraa gabaabse malee dheeraadha. Ijoollummaa kiyya kana fakkaatti gammee. Tole yaada bal'aa naa kaastanii bareedaadha. Tole qabsootti dabalamuu keessaniin dhaga'e bara meeqa qabsootti dabalamtanii? Eessatti qabsootti dabalamtan isin? Ani qabsootti kanin dabalamee akka lakkoofsa Habashaatti yoo nime naa tala amma 1980 natti fakkaata. Ammani waan boodatti yaaduu kanatti qoonan ni rakkisaa. Qabsoomattiin jira. Agamman sii'imirraa soosaarraa eegalee qooda xixiqqoo qaama qabsoo taate. Ka'umna kiyyaatii raawwachaa tuman karaa kana agamma siimi kana deemaa ture. Amma gaa bakka nama ga'e kana doogu kana guunga'u ani doogu san dhaqee osoon hin turiitiin liqaman bara magaalaa ta'e magaalaa doogu sun magaalaa xiqqoodha garuu rarraa gooballeerraa dargiin waraana dargii achi qubachiifataa warri isa faa kun achirratti baay'ee dalagu qabsoon kun gaara xiqqoo isaanii gadi sana keessa jirti gooballee jirti hin cinqatu baay'ee rakkatu magaalaan sun magaalaa daangaa rarraa gammoojjii sanarra jirti. Ani gaalli qaban baran ta'een siin jedhee roondiin baasaa magaalaa kana ni eegu naannaanii karaa gam tokko magaalaatu eega milishaa magaalaa karaa gam tokko dargiitu eega. Osoon roondii kana to'achuudhaaf ani qawween qabaa qawwee kiyya qabadhee deemu tokko ulaa namaarra dhaabbataa namni kun achii soddaa qaba dhawaarraa dhufaa maqaasaa dha'uun achi hin qaga dhugaa rabbitoo maqaasaa dha'ee gaarii natti fakkaata. Inni kun dukkana lafti
in argu inni na argaa dhiisa hin beeku ani soddaa isaa wajjin dhaabbataa dukkaana qabu baali suuqiidha qabu suuqii ulaa suuqiidha dhaabbatee gurba warra Wallaggaa naan jedhe ani nin deemachi deema maali jedheetiin xiqqoon inni rifadhee maali akka namni naan jedhee hin beeku jedheetiin ani achitti ittiin sii deebi'e bakka kana dhaabuu waan xiqqoo tokko ture amma jedheetiin itti deebi'e kottu kaa naan jedhe keessatti kottu jedhe ittiin deeme sagaleen isaa nama furdaadha. Bifa isaan beeku har'atti ammarraa maqaa isaan beeka malee bifa isaan beeku ergasii maqaa isaa bareetiin jira. Warri sun soddaa isaati dira dhawaa jiraatanni. Kottu kaanaan jedhe ittiin deeme qawwee kiyya qabadhe ittiin deeme itti deeme harka fuudhe oggoon harka fuudhu waraqaatu harka isaa keessa jira waraqaa akkana akkasitti harka ol fuune yogguma sana rifaasuun tokko dhuftee na seente dubbiin natti dhuftee ittiin beeke jechuun waan biraan hin jenne. Kisha keessa kaadheetu man kutee bakka hundi kiyya dhaqee waa hunda godheetiin as deebi'ee erga as deebi'ee booda dubbiin waan jettu jetti ammarraa jalqabdee hojiitti jirtaa koodiin akkasii sii dhufaa namatti dhufaa nama durba xiqqoo taati bakka sanarraa gaafa guyyaa magaalaa guyyaa gabayaadhaa. Namni fidee dhadhaa sitti gurgurataa, damma sitti gurgurataa, manarra deemanii gurguratu. Akkasitti damma fidda abbaan kuni yogguu dhufee sitti waraqaa xiqqeessee sitti kennaa, dhoksee sitti kennaa, koodiin achirra gubbaa jirti, achirraa eegaltee ati waan dalagaa kee itti fuftaa ka jedhu ta'e jechuudha. Achirraan egaa dubbiin dalagaan kun ka inni beektanii qaarutummaa ta'uu malaa, loojistikii ta'uu malaa, waan isiin qabdu dameen hundi achi keessa jira. Achirraa eegalee ani fuulaa fuulatti qabsoo narraa barbaachisu aga humna kiyyaa, aga tabaroodha, aga dandeettii godhaatiin eegale jechuudha. Maali ka jiru loojistikiin karaa kiyya dhufaa, odeessi garaagaraa karaa kiyya dhufaa, meeshaan garaagaraa karaa kiyya dhufaa, dargii wajjin hin dalagaa, ani liqaamaman bara dargiiti. Isaan kun ciitii isaanii nan dhorkatanii, ijoollee hiriyoota ta'an shaalaqoonni, shaamballoonni wajjin bashannanuun ni jira. Warra Wallaggarraa dhufee, warra garaagaraarraa dhufeeti jira. Waajjiran qabaa, waajjira qabaleetu jira. Ichi keessa dhufanii ta'anii waa hunda godhatu. Isaan kan wajjin taa'ee ilaalaa. Waan ilaalu kana hunda akkasiin dalagaa kiyya eegale jechuudha. Achii booda dirreen dhaqaa. Dirree dhaqee leenjii gabaabduu ni fudhadhaa. Yogguun dirree dhaqu kana Finfinneen dhaqan jedha. Hakiiman qaba baatiitti. Warra hakiimaatu naa kenna. Hakiimoota mataa isaa kan dandeettu ni dhukkubaa anaa kenna. Baatiittiin Finfinnee dhaqan jedha. Ani Harariin gaa Harariin eeguun ga'u achi deebi'ee huccuu mataa uffadhee maal uffadheetiin gaara dhaqaa. Gaara dhaqee waan narraa barbaachisu waan baatii tokkoo waan baatii lamaa qaamaan fakkeenyaaf namni qunnamaa ture amma nama gaafa sana guddaadhaa agaa irratti ta'eetu numa jiraa galgalaa isaaniin qunnamaa. Jaallugaa isaan amma qabsoo irra jiran natti fakkaata. Isaan kana nin qunnamaa, nin deebi'aa akkasumattiin taa'ee oolee bulee jiraadhee jechuudha. Osoo deemtu magaalaan dooguu sun sagantaan itti ba'e akkasiin dhaamtu. Sagantaan itti ba'e magaalaa keessa jiru kana. Isii kanarratti ammata tokko ka waggaa tokko irratti dalagame. Baay'iftee dalagaa cimtuu adhooftuudha. Sadarkaa qawwee lakkooftee, sadarkaa rasaasa tilmaamtee, sadarkaa humna namaa gamasii gamana baaftee gootutu jira. Dargiin guyyaa guutuu karaa sana gar malee irratti hojjetaa. Basaasota dargiin bobbaafatutu jira. Nama tokkotu jira magaalaa dooguu sana ziqqee bagaashaa ka jedhanii. Aanni kun nama dargiidhaaf waraana ture. Nama basaasa guddaa irra muriidhaan hin jiru. Achuma irratti kan isaallee siin dhufa. Inni kuni barruu kana hedduu hin beeku. Anaan immoo ilma isaana godhateetu na gargaarsifata. Natu gabaasa.
Harargee dhiyaarlee irraa hin dalaganni kuni harargee baarraa ni dalaga. Jeneraal Maal Mardaasaa akka jedhamu tokkotu karaa harargee kana jira. Basaasummaa guddaa qaban kuni gabatama barsaatiin siyaa isaaf gabaasa anatu barreessaa fi karaa waraanni keenya ba'e karaa waraanni keenya bu'e galaasaan asiin darbe dhugaasaan kana godhe abaluu akkanaan deema kana godha humni kun karaa kana ba'a kan jedhuunni basaasota ejentii hedduu qaba. Diqeen kun isaaf hin gabaasa. Isaaf wannan godha waan inni gabaasu kana cinaansaa karaa inni deemu gaanii beekama. Akkasii waraanni dargii dibobba'a. Waraanni dargii bira taa'ee kaartaa isaa baafatee kaartaa isaa dubbisee maal godha? Ani galgala immoo namni dhufee na bira jiru dhufee waan kana maal kaartaa kana fuudhee na bira kaa'anii dachaasanii kaa'anii galuu isaanii ani fuudhadhee mana kiyyatti galaa nama mana kiyya dhufutu jira. Namni kun irraa muriidhaan hin jiru. Aaneessoo Waaree jedhama. Nama cimaa uummanni hundi beeku qabsaawaa cimaa of kennaa cimaa goota cimaa ka of jijjiiruu danda'u abbaa cafee jedhama. Inni kun of jijjiiruu danda'a. Garmalee of jijjiiraa qotee bulaa of godha. Beekaa godhuu danda'a. Akka inni godhuuf hin beekamu na bira dhufaa inni kun. Ani bira dhufee kaartaa kana olii gadi qabee ilaala. Ani waan kaartaa kana hin beeku kan inni beekaa fudhatee kutaa bobbaan dargii akkuma rabbi godhataati jechuudha. Kana faatu ture qoonni qabsoo achumarraa egaa waa hedduutti boodatti dhufnaa gammee mummurree adda adda. Tole egaa isin jaarmiyaa biyya keessaa yookaan caasaa biyya keessaa taatanii ramadamtanii yoo xiqqaate naannoo 88 Awurooppaa irraa kaastanii qabsaa'aa turtanii jechuudha. Tole bara meeqa keessatti naannoon sun to'atame waraana bilisummaa Oromootiin yookaan dargiin ba'e? Dargiin hin baane magaalaan dooguu sun guyyaan see ni ga'e ni dhawamte magaalaan. Waraanni keenya magaalaa dhawee ba'ee guyyaa magaalaan sun dhawamtu ani waraanan seenee jechuudha. Dargiin kufa jala ga'ee jira ammataa tokko ga'aansee ammata tokko akkasii dargiin sun inni kufee ani waraanan seenee haati manaa kiyyas anis haati manaa kiyya guddoo jechuudha. Haadha manaa lamaan qaba. Guddoon kiyyaa ana wajjumaan gaara seentee doogu sunii dhaamtee aartii booda dargii namata takka lama ta'e hin beeku ganni ture agasitti gaaruma keessan jira. Warri kiyyallee akkasumatti karaa biroo anis hojii waliin agarree gaafuma dargiin kufu walitti dhufnee bara magaalaa sanatu dhaameetiin ani magaalaa dooguutu dhaame. Sagantaan magaalaa dooguu dhaamtu ni xumurame. Ani fi ziqqee bagaashaa'u suni magaalaa dooguu kana keessatti innillee nama kabajaa qabu nama gaafa Ziyaad Baareen lolu eessa Hamar ture Hamar yookaan immoo Mogadashoo ture basaasummaan dargiin achitti ramadee achirraa booda deebi'ee magaalaa dooguu kanatti uuma kanaaf taa'a maatii qaba. Caatii jimaa qaba. Jimaa isaa kana keessatti battala qotaniif inni maaliif liqoon bara waan hin ta'eef battala qotannee achi keessa gaafa dhufanii magaalaa kana dhawan asirra dhaabbannee boombii darbina asirra dhaabbannee kilaash dhukaafna asirra dhaabbannee kana godhanna suullama harkifannee waa hunda godhannee ilaa harkiyyaa dubbachaawee kanattiin hojiin qotaa ture. Inni kun naannii nama nagar malee guyyaa magaalaan sun dhawamtummoo dura isuma kanatu akka ta'u ta'e ziqqeen gaafa sanatti raawwatamee fi. Tole baay'ee bareedaadha. Haati warraa keessan kan qabsootti dabalamte maqaan ishee eenyu jedhama? Maqaan ishee akka dhalootaa Faatuma Zaaraa jedhamti. Kaammoo qabsoo iseetii Murattuu jedhamti. Ammallee ni jirti. Tole amma lubbuudhaan jirti. Ni jirti. Tole abbaa caalaa dhugaa dubbachuudhaaf seenaa bareedaadha. Tole ergasiiti erga magaalaan sun dhaamte booddee dargiin ni kufe. Yeroo dargiin kufe eessa turtan maal gochaa turtan? Laali magaalaan suni dhoofneetu baane ani gaafa sana magaalaan darguma jala jirti gad deebine ergasii amata tokko lama ta'uun oolamu erga gaafa ani karaa gaafa dargiin kufu magaalaa kana keessan jira achirraayin magaaluma Giraawaa ka jedhamtu jirti magaalaan
konyaadha. Magaalaan Dooguu konyaa jala jirti. Magaalaa buufata wayiiti. Magaalaa guddoodhaa miti. Caasaan mootummaa waajjira achirraan qabu poolisiitu jira. Poolis dhaabaatu jira. Malee wanni biraan jiru inni gaafa dargiin kufu achumarraanin Dooguu kanarraan ol dhufnee karaa tokko qabannee teenyee dargiin magaalaan Giraawaa suni konyaadha. Konyaa sana dargiin hin seenne nutillee hin seenne karaa dargiin dhufuu malu irratti hiineetu taa'aa turre jechuudha. Waraanni keenya xiqqaadha. Waraana muraasa numa gaa waraanni muraasa ni gaa. Maqaan nama gaafa sana wajjin jiruu ni jira. Ammallee addunyaa kanarra ni jiranni kuni akka ni jirutti hin beekaa. Tarii Gammaduudha mala kan jedhuufin maqaa isaa bira darbaa. Jaala cimaa, jaala goota wajjin inni kunis gaafa sana umuriin isaa nama xiqqaadha. As qabannee bakka jedhamu tokkotu jira. As qabanneen kun Hararraa yogguu dhuftu isii isaan irra dabartaa achi teenye jechuudha. Waraana keenya qabannee achi teenye. Nutis qajeelfama eegnaa. Isaan sunis qajeelfama eegu ni dhufu. Guyyaa isaan dhufan wal qunnamtii gootanii wal wajjin dubbattanii magaalaa Giraawaa konyaadha. Magaalaa konyaa guddoodha. Seentu nuun jedhaniitu galgalaa isaan faan nu bira darba. Guyyaan walii gallee bakka sana qubanneen nurratti ta'e ganna hurree qabdi bakki sun baay'ee rakkattuudha. Boqqollootu jira. Jarri bakka gaarii qabatanii bakka tarsimoo qabatanii guyyaa waraanni keenya kun nurratti ta'uuf deemu nama tokkotu nu bira jira. Nama cimaa nama baay'ee hoggana cimaa amma inni maqaa isaa dha'u hin jiru. Leemoo Biiftuu jedhama. Nama taayilantidha. Haalaan nama cimaadha. Namni akka sanaa suni ani irra dura hin argamne sun jiraate nama guddaadha. Inni kun waraanni kun nu duratti ta'aa ni beekna galgala kana. Kanaafuu daawwee bakka jedhamtutu jira. Daawwee sana waraana keenyatti qotachi jira. Isa sana fideetiin dhufaa. Atis bataa inaan jedha. Namichi si himu kuni kan wajjin bakka kana ture kan wajjin ani gaafa seene suni amma bobbaadhaaf bakka inni dhaqee hin beeku nu bira hin jiru. Anaaf Leemoo Biiftuu kanatu jira. Leemoo Biiftuu kun nama qabsoo nama dabballeedha malee nama waraanaa kana baay'ee miti. Yogguu sana alarraa dhufee nama cimaadha. Beekaadha. Hayyuudha. Naan jedhee lakkii anatti dhaqaan jedhee lakkii anatti dhaqaa jedhee makiinaan takka ni dhaabbatti. Didee ana qabee namni isaa gaabbaan tokko adeemu nuun jedhee inni kun ni deemee bakka nurraa deemee osoo xiqqoo turiin magaalaa xiqqoo tokko keessatti milishaanummaan Amaaraa isa kan irratti tarkaanfii fudhatanii inni kun achitti kufee ni dhageenye kurfaa callee jedhamti bakkittiin sun Amaarati hedduu bakka sana qubataa chikooziin dha'anii inni sun achitti kufee ni dhageenye galgaluma sana ammallee nuti sirraa bobbaanee magaalaa sana seennee waa hedduu wanta arganne hin qabnu deebinee dhufnee guyyuma sana galgaluma ammaa kana jechuudha. Waraanni ganama son turiin akkam san duratti banamee hangi dhaamee zuu tokko qabna kan dargiin nuuf irraa fudhannee saniin hanga tokko ijoolleen aleeltee zuun orofa keessa seentee isiillee ni guubnee magaalaa sana keessaa ba'anee akkasitti naannoo magaalaa sana shirgoonee qabannee magaalaa Giraawaa jedhamu sana ni qabnee. Amaarri gaafa sana nutti dhaadate sun karaa ba'uuf karaa ol seenu dhabee wayyaaneenis xayyaaraan helikoophteraan bu'uu eegaltee karaan ni hidhamee naannoo sana marsinee qabannee magaalaan keenya ittiin seentu isaan magaalaa sana keessaan ba'anii magaalaan gaafa nuti waardiyyaan keenya dhaabattu har'a magaalaa guddoo magaalaa dhiiraa jedhama. Har'a magaalaa maqaa isaallee jijjiiraniiru natti fakkaata. Magaalaan dhiiraa bosona keessa gaantiraa malee waan takka illee hin jirtu. Isii sana keessatti magaalaan guddoon dhaabbatte sun magaalaa dhiiraa jenneen itti baafne bakka wardee keenya dhaabbatu har'a magaalaa guddoodha. Magaalaa Giraawaa san keessaa ba'ee jechuudha. Akkasitti kan baay'ee bareedaadha. Abbaa Caalaa seenaa bareedaa kaastanii daawwattoota Walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii haala yeroo fi seenaa goototaatii mareen keenya har'aa jaalli Abbaa Caalaa
Gabul Morkaa waliin itti fufaa muuziqaa ce'umsaa kana booda itti deebinaa. Biyya dhufe kuno jaalleewwan saa wajjini Oromiyaa na gammadu barasheeti baranne alaabaa isheen faayamte kunoo baatee har'ammoo abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo maal jetti ijoolleen Oromoo abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo maal jetti ijoolleen Oromoo abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo. Bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu abaa'uun gaachana keenya warra harkaa isaanii diinni halaalatti jibbuu abaa'uun gaachana keenya Oromoon daggala isaati Oromiyaadhaa mammisaa abaa'uun gaachana keenya abbaan biyyaa dhufe maarree alaabaa isaa fannisaa abaa'uun gaachana keenya. Caalaa koo yaa caali abbaa maqaa qaali hunduu si faarfata sumaani yaafata biyyi kan keeti eenyu baashetu si kaafata biyyi kan keeti eenyu baashetu si kaafata shira diinaa fi jadiimaan nu yoomsi jibbiina shira diinaa fi jadiimaan nu yoomsi jibbiina Oromiyaa jaallatanii akkamiin nu boojibanii. Biyya dhufe kuno jaalleewwan saa wajjini Oromiyaa na gammadu barasheeti baranne alaabaa isheen faayamte kunoo baatee har'ammoo abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo maal jetti ijoolleen Oromoo abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo maal jetti ijoolleen Oromoo abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo. Alaadaawwan dhufe ibsaan badee sun nu dhufeera abaa'uun gaachana keenya ilmi galchuu galee abdiin saba isaatis toleera abaa'uun gaachana keenya yoof biraati qabaatee nadiisaa fi galaasa abaa'uun gaachana keenya abbaa caalaalata ilmi yoobboleessi leenca abaa'uun gaachana keenya. Wanda bookee diimaa kabajaan uffadhu mudhii kee sabbata magariisaan hidhu ayyoo kiyyaa ililchimee sagalee ol fudhu ayyoo kiyyaa ililchimee sagalee ol fudhu baga gammadde hiriyaa dhufe abbaan biyyaa baga gammadde hiriyaa dhufe abbaan biyyaa garaaf dachaa san dabarree baga walaagarree maal jetti ijoolleen Oromoo abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Oromoo maal jetti ijoolleen Oromoo abaa'uun gaachana keenya jetti ijoolleen Tole abbaa caalaa ergasii gaa naannooma sana turtanii hidhamuu keessaniin dhaga'e maali akkamitti hidhamtanii eessatti qabamtani maal rakkoon hidhamuu keessanii sun? Hidhamuuni egaa naannoo sanaan ni turree magaalaa sana keessaa baanee magaalaa sana marsinee buufata ijaarrannee fakkeenyaaf magaalaan dhiiraa jedhamu sun buufata tokko karaa
gama kallattii bahaatiin kallattii dhiyaatiin immoo magaalaa Oromitu Alamitu jedhan isaanii nuti Oromitudha jennee achis buufata godhannee Laaftoo ka jedhamuun buufata qabnaa siisana magaalaa sana ittiin marsinee komaandii keenya bakka kana kaa'annee tuuta'aa jirraa guyyuu waraanni seenee waraana magaalaa sanaa jiru dhawaa nafxanyaa magaalaa sana jiru aadaanillee haa taatu fedhee seennee waan goonu goonaa magaalaan sun ni rakkatte waan nyaattu dhabdee waan dhugdu dhabdee waan godhan dhabaniitu boloqqee daakanii biddeena godhatanii nyaatanii namoota hedduu dhume magaalaa sana keessatti warreen nu jibbu jechuudha. Oromoon magaalaa sana jirtu yaatee keessaa baatee dhuftee buufata keenya irratti qubattee nuti akkasitti teenyee ollee bullaa daandoo sanatti waraanatti godhamaa atuma jirru teenyu chaartera keessaa ba'uun ta'e jechuudha. Gaafa chaartera keessaa ba'uun ta'u nutis chaartera keessaa ba'uun taanaan bakka qubanne sana jabeeffannee teenyee bakka nuti qubanne irratti waraanni wayyaanee dhufee deddeebi'ee nu dhawaa. Yogguu nu dhawu kana magaalaa nuti qabanne sana fakkeenyaaf kan akka magaalaa ani jiru Oromituu jennu sanarraa nu baasee achirraa baanee gadhiifnee baanee ka gaafa sanaa garamitti buqqaanee galgala waraanarra oollee baanee as qabanne bakka jedhamu bakkan duratti hin seenne isin jedhe sana waraanni keenya buufatee halkan dhufanii ammachilleettillee waraana dhukaasan irratti bananii namoonni hedduun nurraa wareegamanii ichirraa halkan kaanee buqqaanee allayyaa keesseennee birbirsa bakka jedhamutti gadama walitti qabamne waraanni galgala nu dheessuun gaara mul'ata dabbaal ka jedhamu irratti wal qabatee achirraan bosona keessan gannatti dhufaa jira ganama gaa'ii nama tokkotu jira hoggana keenya Gadaa Caffee ka jedhamu. Gadaa Caffee kun nama maali magaalaa baddannoo waraanni tokkotu jira minishaadha natti fakkaata waraanni suni. Isa kana makiina tokko inni fidee dhufa jedhee galgala nurraa kutee ganama jedha sana minishaa sana nuu fidee amma tokko jaaramnee birbirsa kana irratti waraanni nutti baname jechuudha. Waraana baname kana irratti Gadaa Caffee achumatti kufee caccabsaa toomsaa achuma irratti kufee achirraa ammallee nu buqqisan jechuudha. Amma gaa bakka kana haati manaa kiyyaanni turtee mucaayyoo dhaltee baatii 2 ta'e ani hin beeku. Mucaayyoo daa'ima xiqqoo isii kana qabattee waraana kana keessa jirti. Waraanni kun ganama gara sa'aa lakkoofsa biyya sanaatti naannoo sa'aa 9 natti fakkaata. Sana durallee ta'uu mala jarri keenya kun nu kufanii amma gaa addi keenya ni buqqee waraana irraa gadi baqannee ibiddi nutti heddummaatee haati manaa kiyyaanii dhukaasaa jirti. Ani isii sanaan argaa isiin na agarti iji wal argaa. Mucayyoon xiqqoon kun dugdatti baadhattee jirti muka jenna. Isheen kun rasaasni itti deema irratti ija kana lilibsitee mal jetti mucayyoon achittiin argaa darbii ofirraa hin jedhee mucayyoo sanaa mucayyoon sun irra ni jirti. Jennaan ati maal ofirraa darbii ta'een huccuu dargiin uffadha. Ati ofirraa darbii huccuu kana ofirraa ati nama waan meeqa sitti fakkaatanii lallabbiidhaan kan muka dhaabbannaa. Ani achi booda isii sana nin dhabee duutee jirti irraa quban qabu. Anillee allayyaan seenee namoota fakkaatan wajjin guyyaa sanaa gadhiifne egaa battala keenya yookaan immoo qubsuma keenya gadhiifneerra Oromituu sana gadhiifneerra gadi buqqa'ee waraana nama jibaree jirtu wajjin jarri moojoo jedhama nu jala ka jiru allayyaan nu jala jiru moojoo sana seennee moojoo kana nu jala hin seenne wayyaanee qofaa miti gaafa sana kan nu dha'u ka shaabiyaatu jira jara sana keessa. Garmalee ka humna keenya hube shaabiyaadha. Wayyaanee nuti itti beekna. Isaan kanatu garmalee nu hubanii isaan sana agarraa ni beekna. Dhedheeroo diddiimtuu kana ni agarraa. Nadda beekna jara sanii.
akkasitti allayyaa sanaan seene namoota seenan wajjin namoota xiqqoodhaa facaanee jirra. Achirraa qubsuma keenya gadhiifneerra jechuudha. Amma jiru kana allayyaa sana keessa nin ture. Haadha manaa kiyya bakka isheen jirtu hin beeku. Mucayyoon bakka isheen jirtu hin beeku. Duuteetti hin beekaa bas waan wareegamuma. Isiin sun immoo baddannu dhaqxe natti fakkaate ergasii. Isiin baddannurraa dhuftee anaa reeffa kiyya barbaadde ani quban qabu. Allayyaa keessan jira. Allayyaa sana keessa teenyee oollee bullee reediyoo hin qabnu. Waan takkaan waliin qunnamnu reediyoon hogganoota wajjin ture. Hogganoonni kufanii akka abbaarraa fuudhee dhiisee hin beeku. Ani hin argaa jara guu kufanii caccabsaa ta'umsaa fi jaalle gadaa caffee akkasitti jaalle aaneessoo jedhee ani si dubbadhu suni. Jaalle aaneessoo waaree kun hedduu kaa baatti namni kun gootaa jedhu kufeera. Kufuusaas quban qabaan illee yeroo tokko walaloo keessatti maqaasaa kaaseera. Mee kan isaas irraa nuu kaasaa innoo eessatti achitti kufee? No. Turee karaa Haban yookaan immoo Somaaleen Maqdashootti ba'ee egaa inni ergasii seenaa guddaa dalagee bakka hedduu ga'ee ijoollee ijaaree nama cimaadha. Namni kun nama murataadha. Bakki inni dhalate naannoo baddannoo kana inni kun abbaa caffee ni jedhanii aaneessoo ni jedhanii tureetu erga chaartira keessaa ba'amee humni waraanaa'u karaa hoogganni Maqdashootti ba'ee booda dirqamaaf ammallee dirree qabsootti deebi'eetu ani gaafa inni wareegamu sana mana hidhaa hin jiraa. Achitti dhiyoo wareegame jechuudha. Akkasitti wareegame abbaan caffee. Tole abbaa caala tole mucayyoon sun hin wareegamtee gaafa sana mucayyoo xiqqoon warri manaa keessan baachaa turtan yookaan mucaan keessan. Wareegamne amma gaattiin sii dhufaa allayyaa moojoo seenneetu waraana kana halkan ol baanee bakka turaanni keenya faca'eerraayii galgala nam tokko ganama nama akkasitti fudhachaa meeshaalee walitti qabachaa moojoo keessa torban laman se'u aga turre hin beeku. Walitti qabanneetu amma gaa waraana keenyatu odeeffannoo qabnaa. Laaftoo ka jedhamu jira waraanni keenya. Laaftoo kana dhaquun barbaachisaadha. Amma bakka kana addi keenya faca'eera. Laaftoon immoo walitti qabamaa jira. Waraanni akka ta'e quba qabna. Kan deemnu gaa asiin allayyaa kana keessa gabbuunee jimaadhaa fi shonkoraa fi muuza keessa gabbuunee mooja dhaquudhaaf deemna. Waraana garka keenya jirtu qabanne qawweellee qabu waraanni irra guddaan kan qabus ni jira. Yaana jechuudha. So yaanu gad deemnee magaalaa Aashaa kan jedhamtu gandaga magaalaa Gusii kana gandaa miti maali magaalaa guddaa jennee asofnu miti manni citaadha. Achi magaalaa Aashaa sana ga'uuf osoo jala geenyee deemnu waraanni tokko bakka magaalaa Aashaa kana qubatee jira. Mee of eeggadhaa nuun jedha uummanni. Okay jennee teenyee qubannee bakka qabannee namoota itti erginee magaalaa kana dhaqee namni keenya nuuf ilaalee. Waraanni kun ittiin siqnee waraanuma keenya ta'uu alatti ilaalee mana jala taa'aa waraanni kun deebi'ee dhufee waraana addaa miti waraanuma keenya deemuu ni dandeenya nuun jedhamee amma deemnee magaalaa Aashaa kana gogguu geenyu waraanni buufatee taa'aa waraana keenya har'a ol beennuuf kan ol beenne gidduu nagaa ol gaafannee isaas buqqaatan jennee nuti baddannurraa dhufnee jaalli aneessatu nu ramadee laaftoo qabadhaa nuun jedhee. As deemuudhaaf deemna waraana laaftoo jiruutiin itti daamuuf deemna. Isin hooni jirtan ni jirra. Akkam nagaa fayyaa kan geenye jenne hin deeman hooni ilaalu mucayyoon dubartii mucayyoo baattee teessii itti qe'u laalu haadhoo manaa kiyyaa ni jirtaayii jedheen jechuudha. Ati ni jirtaa naan jette. Mucayyoon kan kee'oo dagartaa miti jette mucayyoon ni teessi maali harma luugatti seen qawwee baattee teessi. Inni ilaalee fuula keessa ilaalee maalatiin duutuu jedheetuman irraa deebi'ee mucayyoon inni jirti amma haadha ilmaan jahaati. Guddoo jirti. Baay'ee bareedaadha. Inni jirti achitti isaan dura achi qubatanii as qubatan amma fuula baafatanii deemaa fuulduratti jennee isaan suni gaara kana keessa ba'anii laaftuu dhaqanii qubatanii nuti isaan booda xiqqoo turree ilaallannee.
afura baafannee bishaan keenya dhunnee namuu qaama isaa maal jedhee ol baanee laaftoo qubanne jechuudha. Mucayyoon ni jirti, haati illee ni jirti. Amma akkasitti jiru jechuudha. Seenaan mucayyoo sanaa. Tole ergasii naannoo sanatti moo eessatti ree hidhamuun akkamitti dhufe waraana Amma hidhamuun deemaa dhufna hidhamuudhaaf kaanii deemna amma gara hidhamuutti deemna. Akkasitti eenyugaa laaftoo qubanne jechuudha amma. Laaftoo qubanne Oromituudhaa fi laaftoon baay'ee walitti kalaa'u. Laaftoo maali? Oromituu kana jala waraana tokkotu jira kan keenya. Jarjarso jedhamu nama cimaa. Jarjarso kuni wareegameera. Guyyaa amma inni wareegamutu dhufuudhaaf deema. Achi jala takkaa qubatee ichirraa hin kaane namni dhaggeeffatu kuni dhaggeeffattoota kee baay'isee jarjarso kun nama beekamaadha. Kan namni isa beeku ni jira. Namni dhaggeeffachaa jiru hundi. Jarjarso ichirraa hin kaane ture. Jaalgammachiis waan ani siif himuudhaaf barbaadu namoota qabsaa'ota ciccimoo har'a maqaan isaanii hin kaane. Itti dhufna. Jira. Ani isaan kanaaf kabajaa guddaan qaba. Itti naa dhufte nan gammada. Amma qubannee turre aga tokko teenye bakka sana amma nama gaafatan achi jirutu jira. Amma addunyaa kanarra jira. Araarso Abbaa Humnaa kan jedhamu nama cimaadha. Nama goota beekamaadha. Akkuma bara dhiyoo hidhaadhaa bahe. Yaa Abbaa Humnaa kun abbuma humnaati dhugaadha. Amma Kanaadaa ta'u bakka inni jiru beeku na dhagaa ta'a. Achi jira. Isa wajjin walitti eda'amne. Amma qubanne teenye waraanni keenya of ijaaraa jira. Cabnee irramma. Aga tokko humni keenya bibittinnaaweera facaawaadha. Walitti qabachaatuma teenya. Isaan Oromituurraayi nutti bobba'uuf deemanii bakka nuti walitti qabamnu kana ni beeku. Nutis qophoofnee isaan eeggannee halkanillee ba'anee dhagnee isaan kanallee ni dhoofna. Oromituu sanatti irraa deebinaa. Aga tokko ni dhoofna irraa deebinaa. Osuma kanaan jirru humna jabeeffatanii kallattii nuti hiine sunu banameef jechuudha amma. Karaan daandii nuti hiinee jiru sun baname humni isaanii akka gaariitti achitti walitti qabamaa of ijaaraa jiru. Giraabaatti of ijaaru. Oromituutti of ijaaraa jiru. Humni jabaachaa jira. Quba qabna. Keenya immoo jabaachaa hin jiru. Humni keenya guddaa miti. Achirraayi bobba'anii laaftoo sanirratti waraanni nutti baname jechuudha. Guyyaa waraanni sun nutti banamu Jaaljarjarsoo ni wareegame jechuudha. Caffee ka jedhamu nama cimaa gurraacha takka ni wareegame. Nama hedduutu wareegame. Maqaa isaanii ni irraanfadha. Ni wareegame. Achirraa laaftoorraa buqqaaneetu ammallee karaa magaalaa Hurree ka jedhamtu nu cina nu gadi jirti. Achitti gad baqanne. Agi kufee agi hafee. Osoo magaalaa Hurree kana jirruuti chaarterrii maali mooraa seenuun ka jedhamu labsiin nu ga'e jechuudha. VOA irraa dhageenya. Amma erga kun ta'ee ol kottaa magaalaa Dooguutti jedhamne humni jiru hundi kallattii jiru hundaan humni guddaan Dooguurratti walitti dhufee hoogganoonni gurguddoon amma naannoo kana jiran ani maqaa isaanii dha'uuf dhiisuudhaaf gammachuu dhabuu dhiisuu hin dha'u. Achirratti dhufanii waraana kana ijaaranii kallattiin waraanni kun sossoo kennamee fi mooraatti galan hunda godhamee fi guyya 2-3 achitti turanii amma jaalle aneessoon bakka sana jira. Jaalle Buruusoo Booruu bakka sana jira. Bakka amma Doogu jennu kana ramaddii waan kanaatti dhufanii achirra waa hunda godhanii ramaddii kennanii namuyyuu ramaddii isaa fudhatee halkan bobba'e. Anaa fi jaala tokkotu jira wareegameera. Seenaa naa yaadattu. Maqaan isaa Muhammadura Abbaa Milkii Guutamaa Abbaa Milkii jedhama. Guutamaa Abbaa Milkii kun nama cimaadha. Maqaan isaa hin dhaamu. Of wareege inni kun waardiyoota isaa wajjin achumatti naannoo Dooguu sanatti of wareege. Anaa fi isaa fi hanga tokko akka waan waardiyaa wayii nu ramadanii isin uummata keessatti dalagaa. Chaarteratu jira.
filmaatatti fuula keenya dura jira. Uummata kana jaaraa jedhanii kallattii guddaa nuuf kennanii kallattii guddaan isin jedhu kun gaara mul'ataa kana natti fakkaata guutumatti nuu kennanii ilaa haramayaa dhufa. Qaxanaan nuu kenname kan itti sosoonu kanarra soso'aati nama jaaraa uummata jaaraa mataa keessan gad qabadhaa karaa dhokachuu barbaachisu dhokadhaa karaa fuulan jiraadhaa amma gaa waliigalteetti jira nuti mooraa seennaa asuma taa'aa jedhanii achi nu dhiisanii kutaan jechuudha. Nama garatti kute hin beeku egaa mooraa hin seenne deeman anaaf jaalgutamaan abbaa milkii jaalgutamaa abbaa milkii achitti hafnee inni kun ijoollee asabooti natti fakkaata. Nama cimaa gurraacha dheeraa baay'ee of kennaa akkasitti achitti hafnee aga humna keenyaa ni sossoona turre gamas dhannaa wayyaanii nu cina deemtii iseetu hundarra guddaa qabaa. Dooguu sana santarii godhanneetuma gamasii gamana soso'aa turre oollee bullee osoo jennuu chaartira keessaa bahaa taate jechuudha. Nuti dhaamsa hin qabnu, qunnamtii hin qabnu, tarii humni bakka tokkotti kurfaa'ee guddaan jiru mooraa keessa jira ta'a. Ni ba'anii osoo nuti quban qabaatiin waraanni nu bira kute jechuudha. Nu bira kutee gaara seene jechuudha. Waraanni gaara hin gahin wayyaaneen gaararraa walitti dhufte jechuudha. Namni gadi baqataa jira. Wayyaaneen bira dabartee walitti dhufte humna waraanaa 50-60tu karaarra gattiixaan ni garraa gabbu'a. Halkan kana guutuu deemaa bula. Maal akka ta'e hin beeknu. Ergasii nuti VOA irraa dhageenye. Akkasitti erga sun ta'ee booda wanni ta'e hunduu ni jijjiirame jechuudha. Completely waa hunduu jijjiirame jechuudha. Jijjiiramee egaa nuti hanga humna keenyaa haga namoota qotee bulaafaatu nu bira jira. Humni waraanaa nu bira hin jiru. Anaaf jaalgutamaa. Aniif jaalgutamaan illee bakka takka hin ta'e nu jenne ani allayyaa muudana jedhamti nu jala jirti. Muudana kanatti gadi seene inni immoo naannoo dooguu sanarraa achi ba'ee Arabijaa bakka jedhamu tokkotu jira. Arabijaa kana dhaqe inni. Anaaf inni illee waliin qunnamne jechuudha gaama. Maaliif wal qunnamne? Qunnamtiin hin jiru. Akkasitti ani inni Arabijaa irratti ni marfamee waardiyoota isaa wajjin achumatti of wareeganii anis of wareeguusaa eessa taa'ee dhagaa muudana keessa taa'eetiin dhagayaa natti himu. Qotee bulaan dhufee natti himaa. Nutis kanumaaf teenya jennee numa teenye. Nutis oolleen bulle guyyaa lama ta'e oolleen beeknu achumatti dhufanii nu marsanii nama keenyatu fidaa warruma waa beekutu fidaa. Bakka sana muuzatu jira, shonkooratu jira. Isa kana nyaachaatuma soo teenyu qawween keenya rasaasan qabdu aguma hidhannoo keenyatu jira. Ni dhufanii ijoolleen bira jirti. Ni ofirraa dhukaafne achi booda ni marfamne waan boombiin qabaa. Yogguu fixnu boombiin anu fin gubaatti hin beekaa. Ijoolleen of dhawutti quba qabna. Ijoolleen kiyya osoo of hin dhaayin dhaamtee ani ni fixadhee na jala ga'anii otoo isaan naqabiin boombii kiyya baaseetiin irratti wanna godhuudhaaf yaale jarri najjeesinaa jechuu isaanii numan dhagaa. Afaan isaanii kanaan hin dhagaa. Dhufanii boombiin kiyya miiluma kiyya guggubte malee waan mata kanan goone naqabe namichi. Naqabee achitti wanna jala na oolfatanii hidhamuu bakka kanatti taate jechuudha. Madaaweetiin boombii na gubee miila kana na gubee namicha boombii ma keessanii boombii kiyyaan fudhatuutti sagaleen keessan gadi bu'e. Ofin jedheetii yaadee akka nuuf dha'uuf naaf hin mijanne namichillee harka na qabe karaa boodaa dhufee hin dhayinaa hin ajjeesinaadha jedha. Kan isaanii hoogganu suni nuti sa'aa 12 irraa eegallee ilaa sa'aa 3 yookaan sa'aa 9 cinaa aga qabnu lollee ofirraa inni fixatte ijoolleen of wareegdee achumatti ani boombiin banee boombiin kiyyaa na ajjeesuu diddee na gubde namichi na qabellee hanga tokko ni gubame achirraayi ani gaa isaan shaaraa qabu waan ittiin wasaansaa qabaatan kana qabu wasaansaa isaaniirra na kaa'anii of hin beeku. Fuudhanii giraawaan naga'anii jechuudha. Hidhamuun bakka kanatti taate. Maatiin kiyyaa ka gaafa sana nu wajjin turte sun
waraanni qabee qawweesii irraa hiikee dhaqateetu mana barumsaa waa takka illee hin jirre keessa madoobee jedhaniitu mana barumsaa kana keessatti waa tokkotu jira waan akka kursiin orofarraa dalagamu mana sana keessa galchanii xaafii ficaa isii nyaattu bira ka'anii fi mucaan ishee xiqqoodha faanosa tokko kennanii fi uummatummaan as jiraadhu jedhanii deemanii isiin mucayyoo isheetii fi ficaa yookaan daakuu qabdu sana akka gootu gootee mucayyoo isheetiif wanta gooti achuma jiraattee ani irraa quban qabu bakka sana jirtii hin beeku ani fidanii na hidhanii eessatti na hidhu bakkuma dura turre san giraawaa mana Iyyaasuun itti hidhame keessatti na hidhanii madaan qaba laalaan natti jira maali walaansi naan kennamne uummata akkanaan kennamne kan hin jiru mana hidhaa miti mana hidhaa lafa jalaa dukkana manni hidhaa Iyyaasuu kun seenaa mataa isaa danda'e guddaa qaba achi keessatti Oromoo hedduutu wareegame. Mana hidhaa Iyyaasuu jechuun Iyyaasuun kam? Iyyaasu jechuun namichuma Haile Sillaaseen hidheessan jechuudha. Okay. Gaaraa mul'ata giraaba jechuun kun Oromiyaa yookaan immoo Itoophiyummaa baanan kana keessa bakka kan istiraateejii jirti jedhee yaadu qoratameetu bakka sanatti manni sun ijaarame. Iyyaasuun kun aga manni sun ijaaramee dhumu harka damiinnan jechuun bulchitoota naannoo sanaa harka isaa shanshalataan namootatti hidhanii guyyaa 2-3 abalutti jijjiiranii guyyaa 2-3 abalutti jijjiiranii amma manni sun dhumutti hidhamaa tureetu gaafa manni sun xumurame itti hidhame. Manni sun istiraateejii cimaadha seenaa mataa danda'e qaba. Akka itti haasawan guddaadha. Keessa seentee hin baatu. Bakka namni karaa seentuun karaa baatu hin beektu. Baay'ee rakkisaadha bakki sun bakka seenaadhaaf taa'u. Bakka sanatti Oromoo hedduutu qolaafame hedduutu dhume ciccimoo hayyoota karaa amantiitiin haa ta'u karaa qabsootiin haa ta'u bakka sanatti baay'ee guyyaa tokko waan ni ba'a. Kitaabatu ba'a. Guddootu eeggata Oromoo bakka sana qorachuudhaaf. Sanatti bira dabarraa achi keessan turee jechuudha gaan hidhamee. Ani baatii 8 hidhame natti fakkaataa namoota hedduu bakkuma ni jiru kanarraa fuudhanii Wursootti geessu nin dhagaa gigigigii ganama isaanii fuudhanii deemanii anaan achirraa nan fuune achuma kaa'atanii anaan achi godhatanii tulfatanii OPDO godhachuudhaaf deeman ture yaanni isaanii naannoo sanatti nin sosso'an ture barsiisummaan nin beekama qabsoo kanarratti illee waamanichitti na arga namni kuni inni narraa faayidaa argachuudhaaf OPDO godhachuudhaaf harka jala na qabatanii si'aa akkan irraa waa hubadhutti namoonni Wursoo kutan ana bira. Wursoorraa gaafa namoonni ba'an anallee dabballeeffachuudhaaf waan hedduu godhame asitti tuminsi hedduutu jira gamme toorchiin hedduutu ture ergani fayye ergani wayyaa'e erga madaan kiyya qoore waan meeqa guna gochuu ture. Kan na tume wayyaanee miti mudhiin kiyya kun akka nama daagujjaa jedhee yoon sitti beekta akka Oromoo bakka birootti immoo irra uudatum midhaantum akkasitti na tumu raafanii dadhabanii hurkanii dafkanii kalau ta'aniitu taa'u yoo barbaadan namni sigaaraa tuutaa abbaan barbaade biiraa isaa dhugaa hanga fuura fudhatu ani dhaattiin jira. Afaan kiyya keessa waan kubbaa fakkaatu xiqqoo carqii kana keessa kaa'u isaan hafuura baafatanii natti deebi'u OPDOtu na tuma wayyaaneen taa'eetuma waan ani harka kee baasii naan jedhu quba kee hogguu waa dubbachuu feetu akka godha sana keessa dabarre achitti ture akkasitti haati manaa kiyya sun murattuun jennu sun Aseenuu kiyya Amaarota irraa itti himaniiru. Amaaronni aseenii abbaa manaa kee isatti dhufe jedhanii uummanni bahee gaafa isaan sana baatanii deeman sana abaluu jedhanii maqaa kiyya dhaawaa maqaan duraan qabu sana maqaa kiyya dha'u. Dhageessee aga baatii 8 ani achi masaa sana keessa jiru ganamuu ni dhuftisi. Ganamuu dhuftee dhagaatti guurti mana sanatti. Dadhabanii dhiisan gaafa maayyii huccuu gaafa duraa isiin beektu ta'een hin beeku
anarraa fuudhanii sitti agarsiisanii as keessa jira abbaan manaa kennu rakkin mucaa keenya ajjeesiin deemi galtaa inni gaafa takkasii ba'a kunoo huccuu isaa kan ilaale jedhanii itti agarsiisanii ergasii dhagaagaan quban qabu osoo deemtuu guyyaa tokko bakka isii tuquu barbaadutti dhiisifatteetu ana biraa gara mana sanatti deemti roobni ni roobaa allayyaatu jira allayyaa kanarraa yogguu roobni roobu galaana maali lolaa kanatu deema lolaan kun ka galaanni kun siidhaaf mucayyoo ishee fuudhee kute aga dachii dirree irra geessutti galaanuma kana keessa deemti mucayyoon ukasee yookaan dudde siirra jirti xiqqoon gaafa waraanaan si himu sun wala baa jenna ni jirti daadhii dhaga'uu malti amma achirraa gangalachaa fuutee dhaqxee dirree irra gogeessu ol kaatee amma ilaalte duuteetti jettee bakkuma mana isheen keessa sana keessa asiin raachatu coor jedha asiin bakka afattee lafa kana ciifti namni ishee bira hin jiru dhufee gaafatu hin danda'amu. Egaa amma duute ofirraa fuudheetiin achi deemee qotee bultootatti kottaa walladhaa mucayyoo keessan jedhaa jettee yookiin ofirraa fuudhee akkana jedhee ilaalu anuma laalti. Ilmoo kee maaliif hin duutu ati maal taati maaliif du'i malee maal eegda hin duutu ati jettiin jechuudha. Amma mucayyoon hin duutu. Akkasumaatu jira har'a jirti. Akkasii ga'anii mana hidhaa sana keessatti ture achirraa baatii 8 ture na dadhabatanii inni godhanii maal qabaa waan dabballoonni keessaniif ati keessa keessan uummata keessan keessaa baasuu dadhabne maal nu wayya yoo kaatee deemtee isaanuma kanatti ammati kan dura jenne sun sirrii miti. Deebi'a mootummaa kan jala bulaa of nuuf jettee naan jedhu jechuudha. Jarana ani waan keessa kaa'ee isinummaan keessaa cuunfachuu danda'a. Kunoo isaan bira taa'een jimaa qaba. Burcuqqootti agarsiisee bishaan guutuu jira burcuqqoo kana keessa. Anatu itti guute bishaan kana. Ani keessaa gannaquu hin danda'u. Isinummaan gannaqadhaati nama keessan fudhadhaa. Godhadhaa anarraa hin argattanii. Amma gaa nagaa wajjin haasofna jechuudha. Na jajjabeessu. Hakiimonni ni dhufu. Dubartoonni hakiimonni Tigree kun baay'isanii nama ciccimoodha. Ani isaan kana ni fuudhaafi jabaadhu naan jedhu madaan kee qooree rabbiin si hambise ni bilisoomtanii bar kanaan jedhufaa jira. Yoo cimtan xiqqoo namoota ciccimoodhaan isinitti irra kanatti fakkaata malee kan jedhufaa jira. Amma isaan kana wajjin saayibban taane wajjin haasofnaa. Haati manaa keellee kunoo arrafaa dhuftee turte amma guyyaa tungeenye xiqqoo malee wal sin qunnamsiifna ni baatanaan jedhu amma gadabballummaa na kadhatu akkasitti ture namoonni baatii 8 booda Uursorraa ka gadhiifamee kammoo Zuwaayitti darbee ani Uursoo sanirra maali Giraawarraayi gadhiifama jechuudha. Baatii 8 booda. Achi booda tureetiin barsiisummaa kiyyattiin deebi'a ka jedhu iyyannoo galfadhee ifama waajjira barnoota Harar dhaqee achittiin achirraa jijjiiramee naannoo magaalaa Harar kanatti ramadamee barsiisummaa kiyyatti deebi'ee mucayyoo kiyyallee haadha manaa kiyyallee nin argadhee fudhadheen Hararitti jijjiirame jechuudha. Hararitti jijjiiramee ture aga kanatti taa'ee egaa Harar kana guun taa'us dalagaan ni dhuftee jechuudha. Waraanni keenya buqqa'ee artuma naannuma sana jira. Giraawallee ni jira. No. Giraawa kanan alamituu sanatti hin deebi'ee taa'e aniin kun magaalaa sana keessa kireeffadheetiin taa'e. Ergan giraawarraa ba'e bakkan duraan ture sana. Osoo taa'u amma barsiisaa ta'ee dalagaa keetti hin deebine piroosesiitti jira. Harar dhaqeetiin haasa'uu jira. Magaalaa saniin taa'aa jechuudha. Ganama guyyaa tokko anaa nagaa fayyaa taa'u. Warri wayyaanee OPDO qabatanii kallatti dirreedha natti deemu mala kiyyatti as deemaa jiru. Har'a maaliif dhufan dhiiroo jedheetu ni ilaalaa.
ganama gabbayeeti mataa kiyya kana wanta godhaa jira. Mucayyoon kiyya na jala jirti. Dhufanii hin sossooyin naan jedhan jechuudha. Maaltu uumameen jedhee min tafattara. Gamas gamanan jedhiinii jedhan maalti dhufare akkuma jirtu kanaan deemi eessatti hin deema asirraa bayi. Maaltu gad dhufe mana kiyyaan jira ilmaan kiyyaa mana kiyya wajjin hin jiraan agartu. No ammallee dalagaatti jirta. Oona galgala si bira dhufaa ijaaraa jirta dubbii keetti deebite si ajjeesuun nu dhibee asumarraa bayiitii gara deemtutti deemii. Eessatti hin deema harar dhaqi. Ayaa ka ol deebi'eetiin faxara nyaadhee manaa ba'a. No. Hin barbaachisu. Yoo dubbii beekta malee beekte malee natti qabatanii. Okay. Amma gaa maal waa fudhadhuure huccuun jijjiiradhuu fi waan galaanaa ta'u sinkii. Haati manaa keessatti haa kennitu. Okay. Natti kennaa gaa boorsaa xiqqoo natti kennaa maallaqa keessa naa kaaya. Gara itti deemuun beeku deemaa naan jedhanii rabbi sinaa gargaaru deemeen. Ana jala deemanii makiinarra na kaa'anii Hararin dhaqee jechuudha. Dhiisa bakka kanas Harar dhaqee taa'ee warra kiyya wajjin akkatti qunnamuu qabu. Akkuma Harar dhaqe saniiniin piroosesii jijjiirama kiyya gaaraa mul'ataarraa gara naannoo Hararitti of jijjiirradhee isaan kunillee na bira dhufanii jechuudha. Harar qubannee akkasitti Hararirraallee waanuma dalagaan dalagamee jechuudha. Mee kiyya dhiisiiti gara qabsaa'otaatti na deebisi gammachis kiyya sagantaa qabaatte. Kiyya hin dhumuuti dhaabbanna. Tole daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii keenya haala yerootii fi seenaa gootota Oromooti kan wajjiniin mari'achaa jirru Abbaa Caalaa Gabul Morkaatii. Seenaa dheeraadha. Kutaa tokkoffaa marii keenyaa har'a asuma irratti xumurannaa. Kutaa lammaffaan amma walitti deebinutti nagaan nu tura. Hallelujah sun patentin.
Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaan guddachuudha qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqiinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.